Abbaan keenya kun immoo balbala kana banee museensi isaa meggaabii shifarraan immoo riibaarii yennaa inni umuraa akka jechuudha. Gammada keenya baay'ee gammanneera. Waltaan mana sagada hundee kitaaba qulqulluu magaala Soorlee Waacuu keessatti dhaabbantee harka waaqayyoo galateeffadha. Amma yeroo kana yennaa isaa mana nuu banatti mana kana bannee waldaan teenya qubatti keenya addeen nuti waaqeffanna addeetana waan ta'eef mana kana banannee namni duutiin nu gula ol seentanii achiin duuba shaamaa keessatti addifannee ilillinyee deebina jechuudha. Manni banamuu jira mooraalli kenna. Manni banamuu jira waldaan mana sagada hundee kitaaba qulqulluu mana kana kaifii godhattee fudhattee namni duutiin koota as keessa faamu Sena seerra maqaan waldaan mana sagada hundee kitaaba qulqulluu Soorlee Waacuu keessatti dhaabbatte. Namni waaqaa gammadee nabiyyiin cimaateen nabiyyiin waaqni nuu kenne guddaan walakkaateen jira marroo waldaa sanaallee raagaraaganii waan waaqni dubbate kolbaa sana keessallee raagan daqiiqaa kudhan keessan waan waaqni isaa hojjetu irraa afaan isaa irraa saammadda gara isaa dabarsee jira. Amen. Yesus. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Kalau tu bicara nanti deh. Walda wanti jedhamu haalaan lafa kanatti masmara ogeela namitti lallabu malee nuti lubbuu oomishuuf kan dhufu nageenya isiniif haa ta'u. Kaa yeroo baay'ee isinii tajaajila. Qulqulluu keessaa addee tokko dubbisa maqaa waaqaatiin kitaaba qulqulluu keessaa mata duree godhee dubbisee ka'ee waaqa isinii kadhadhaa ergaa teessanii ergaa lafa kanaati ergaa mana sagadaa kanaati Hosee miraabsaa lama lakkoofsa 21 kitaaba qulqulluu irratti naannoo 19tti kana jedha ለዘላለም ለኔ እንድትሆኚ አጭሻለሁ አገዱማ አካት ኪያቴቱ ሲቃዲ ማዴራ በጽድቅና በፍርድ ቁልቁሉፍ ዮኪን ሙርቴ በምሕረትና በቸርነት አራራፍ ዮኪን ገድላፎማ አጭሻለሁ ሲቃዲ ማዴራ
Yesus yaadina. Yesus Kiristoos lafa tana qaadhimate. Qaadhimamtoota Kiristoos ameen jedha. Mee qaadhimamtoota Kiristoosiiti jedhameeti. Namni bacaan shiishaaf qaadhimameera. Kun immoo wantoota adda addaa cubbuu garaagaraatiif hammeennaaf rakkinaaf qaadhimameera. Nuti immoo haqa bara baraa Kiristoosiif qaadhimamneerra. Lafa tana Waaqayyo jireenyi uummata